Akaakuu jijjiiramaa haalawwan garaagaraa irratti hundaa'uun jijjiiramni akaakuuwwan hedduu qabaachuu danda'a. Kunis bal'ina jijjiiramichaa irratti hundaa'uun jijjiirama bu'uura yookaan tiraansfoormeeshinii fi jijjiirama fooyya'insaa jedhamuun qoodamuu ni danda'a. Jijjiirama bu'uuraa transformation radical transformational change jechuun akkaataa addunyaa itti ilaallu kan jijjiirudha. Jijjiiramni akkasii kun rakkoolee keessoo fi alaa irraa maddan ilaalchisee fedhii dhimmamtootaa guutuuf jijjiirama bu'uuraa fi qabatamaa manni hojii yookaan jarmichi taasisu kan ilaallatudha. Jijjiirama fooyya'insaa incremental change. Jijjiiramni akkasii yeroo baay'ee kan baratamedha. Jijjiirama suuta suutaan hirmaattonni jijjiiramicha haala hubachuun hin dandeenyeen dhufuudha. Gama biraatiin haala dhufaatii isaa irratti hundaa'uun jijjiirama karoorfamee fi jijjiirama hin karoorfamne jedhamee qoodamuus ni danda'a. Jijjiirama karoorfame planned change. Akkuma maqeeffama isaa irraa salphaatti hubachuun danda'amutti jijjiirama itti yaadamee fi karoorfame raawwatamu jechuudha. Kunis jijjiirama caaseffama irratti hundaa'uu fi bu'aan jijjiiramichaa kan salphaatti tilmaamamuu danda'u jechuudha. Dhaabbanni yookiin manni hojii tokko haala waliigala duraan keessa ture keessaa gara sadarkaa fooyya'ee qabutti ce'uuf karooraa fi tarsiimoo qopheeffachuun akkasumas qixa sirrii ta'een qabatamaatti jijjiiruun daandii milkaa'inaa irraa akka imaluuf carraa bal'aa uumuu danda'a. Jijjiirama hin karoorfamne unplanned change. Jijjiiramni hin karoorfamne jijjiirama osoo itti hin yaadamne dhiibbaa uumamaatiin jijjiiramuu tarsiimoo mootummaatii fi kan kana fakkaatan dhufuu kan danda'udha. Kanaafuu jijjiiramni akkasii humna alaatiin dhufuu kun haala salphaa ta'een kan hin mul'annee fi yeroo dheeraa keessatti suuta suutaan kan mul'atu ta'uu danda'a.